Itiya gaafii osoo hin taane namni tokko gaafa garaa haadhaa keessa taa'u maal nyaata maal dhugan beektaa? Waan inni nyaatu waan inni dhugum beekon du'a moo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaan beeka isatti nan amana waan ta'eef. Eenyu ajjeesinaa jedhame ustaas nama ajjeese gaafadha. Akkamitti deemee barbaadu itti bar. Bagageessan jechuun isin amma fakkeenyaatiif gaafii baay'istan waan ta'eef yeroo gaafii baay'istan keessatti waaqayyo akkamitti du'ee miti waaqayyo du'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aangoo waaqummaa isaa mul'isudha. Gaafa du'ee du'a moo'ee ka'e namni du'ee du'aan ka'u waaqayyodha gooftaan Yesuus Kiristoos. Namatu du'e moo waaqayyo du'e yeroo du'e san? Nama isaatu foon isaatu namadha malee afurri keessa jiru waaqadha. Lubbuun isa keessaa baate lubbuu waaqaati? Lubbuun isa keessa jirtu iyyuu lubbuu namaayyuu haa ta'u iyyuu malee aangoon isa waaqummaa dura lubbuu isa keessa jirtu lubbuu waaqaati jettee bar. Eeyyeen waaqayyo abbaa no Yesuus Kiristoos waaqummaa qabachuun namummaa isaati nama foonidha malee aangoodha waaqa. Yahuudonni kan ajjeesan nama moo waaqa gaaddise? Yahuudonni kan ajjeesan nama moo waaqadha? Fakkeenyummaa jechuun Yahuudonni kan ajjeesanii waan fakkeenyaa sin gaafanne. No gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo'uu ka'uu danda'a yookiin immoo gooftaan Yesuus Kiristoos aangoo qaba jedhanii ajjeesan jechuudha. Akkani du'ee du'a moo'uu Yahuudonni gooftaa ajjeesan moo nama ajjeesan? Gooftaa ajjeesanii moo nama ajjeesanii? Gooftaa Yesuus Kiristoosin ajjeesan. La ilaha illallah. Gooftaa madachiif samii uume kana moo? Gooftaan samiif dachee kana uume maqaa Yesuus Kiristoosin maqaa ilma isaatiin uume wanta hundumtiyyuu. Yahuudotatu waaqayyoon mooyatee ajjeese taanaan waaqayyoon Yahuudota saniif sagaduu qabaata. Maaliif jennaan Yahuudotatu waaqayyoon mooyate waan ta'eef. Otoo du'ee hafee ta'e moo'ate jedhu garuu du'a moo'ee ka'e moo'e malee moo'atamne kanaafiyyuu. Ajjeesanii misaati saniif. Ajjeesanii akka ka'u beekayyuu beekame bu'uura. Kanaafuu ka waaqayyoon mooyate Yahuudota miire? No, otooni du'a keessatti afeera ta'e moo'ate jedhamu garuu ni du'ee aangoo seexanaa cabsee waan ta'eef. Fakkeenyaaf naaf ati wallollee gartee ansi kuffise ati gartee lafaa gizee kaati akkasii jechuudha. Akka fakkeenya namummaatti fudhatamu qabaate. Guyyaa sadiin inni du'e san maaltu addunyaa bulche gaafadhu mee Abdul Fattah guyyaa sadiin san du'ee jira boolla keessa waan ta'eef lafa kana maaltu to'ataa ture aga inni ka'u. Wallaahi dhugaa jette guyyaa sadii yeroo inni garaa qabrii keessa ture san eenyu dachiifsamee bulchaa ture gaaddise. Yeroo san ati yuun dhalanne. Rakkoon qabu yeroo san yeroo uummanni jiru san uummanni Yahudotaan jiraa miti maa dachiifsamee inni illee ma jirti yeroo san. Uummata Yihuudootaa jechuun yeroo sana maaltu lafa kana bushaa ture yoo jette inni fakkeenyaatiif afuuraan fooniin du'e malee afuurri isaa lafa kana bushaa jira yeroo sanii. Okay. Ustaz Abdul Fattah dhiifama guutakka niihu mee gaafa du'eetii miti. Gaafa garaa haadha isaa keessa ture yoo eenyutu bulchuu ture addunyaa sana. Guyyaan garaa inni durumaan sagalichi dura waan hundumaa dura ture. Meema gaafa inni garaa keessa jiru gartee ragaan gaafa inni garaa keessa jiru kanaa bulchuu ture jooni qabdu ni jira. Sagalichi jalqabumaan waan hundumaa dura ture. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos otoo garaa dhakki Maariyaam keessatti dhalatiin tureyyuu akka inni dhalatee ilma waaqayyoo isa masiisa jiraata. Aangoon hundumti isa akka jira. Hanga ammaatti jechuudha waaqayyo abbaa bushaa jira tun ta'in gooftaa Yesuus Kiristoositti dabarfamee jiru. Dhalatee gaafa fakkeenyaaf dhalatee gaafa baatii lamaa yeroo jechuun Maariyaam harkaa qabdu sana fakkeenyaaf xiqqaan baatii lamaa suni waaqa gaaddise. Abbaan firdii Yesuus Kiristoosidha. Waaqayyo abbaa miti. Isin iyyuu Yesuus Kiristoosin malee gara waaqayyo abbaa dhaquu hin dandeessan. Kanaafiyyuu lakki inni gaafa baatii lamaa san kan Maariyaam harkaa qabdu suni waaqa moo xiqqaan sun
Baatii lama dhalatee fakkeenyaaf. xiqqoo jettee ilaalin baatii nama yeroo jettee ilaaltu inni waaqummaa isaa waan hunda caala jechuudha. Xiqqummaa isaatiiyyuu durumaan mucaan sirraa dhalate ulfina qabeessa waan ta'e jedhee waaqayyo abbaan itti dubbateef durbee Maariyaamitti Yesuus Kiristoos durumaan xiqqummaa isaatiiyyuu aangoo waaqummaa qaba. Gaafa daa'ima gaafa haati harka qabdu san gaafa harmoodhu san gaafa baatii lama waaqa jechuudha. Isin waaqa harka qabdi. Ati jechuudha ati nama foonidha Yesuus Kiristoos hin xiqqeessu yaadeen. La xiqqeessan jiru baranti gaafataadha mala xiqqeessan jiru laal fakkeenyaaf gaafsan Maariyamtu Yesuus hin eegamoo Yesuustu Maariyaam hin eega gaafa inni xiqqaasan gaafa baatii lama. Gaafa baatii lamaatti dhalattee lafa jirtamoo baatii lama gaafa jirtu ati yuufiin dhalannee bara. Ani dhalannee gaafa inni dhalate jedhee malee addaladha jenne. Gaafa baatii lamaa san Maariyamtu iyyuu Yesuus hin eegamoo Yesuustu Maariyaam hin eegaa ture fakkeenyaaf waaqatu eegaa misila lafa. Baatii lamaan sana keessatti Yesuus Kiristoos maal jechuun maaliin akka inni baatamee guddate yookiin immoo kan itti aanan guddate akkamitti akka inni guddate maal beekte jechuudha. Ofii keetti eeggadde. Gaafadhe malee hin beeku ani eenyu eegaa ture fakkeenyaaf Maariyaamtu eegaa ture mire daa'imni eegamuu qaba kaasoo gaafa baatii lama sarree haadhumatu iyyuu guddisee nimi. Yesuus Kiristoos har'a daa'ima mitila. Isa bira gaafa dhattu asirratti lafatti sitti fakkaate malee gaafa gubbaa sana dhattu jechuudha bitaara darbita yoo Yesuustiin amannee ta'e ishee. Okay, kun mee radhiisa bakka halas. Gaaddisee teenya gaafa osoo haati isan dhaliin haadha san eenyutu uume haadha isaa san gaafii xumuraa jettu. Haadha isaa sana waaqayyo abbaatu dhume. Akkooyi abbaan kun kami ifumaa uumeeti Yesuus ifumaa deebii irraa dhalata haadha kanarraa ifumaa dabalamee. Yesuus Kiristoos abbaa qaba garuu abbaa sanayyuu jechuudha Yesuus Kiristoos abbaa qaba gaafa saniin jedhu waan hundumtiyyuu karaa abbaan dachee lafa kana abbaa sanatti dhume garuu maqaa ilma isaatiin dhume Yesuus Kiristoos. Deebii bara ilaalee teessas abbaa waaqayyo abbaatu abbaa akka qabu deebii keedha akkasi galatoomi gaaddisee. Kanaafuu Yesuus uumaa miti jechuudha. Yesuus uumaa miti jechuudha erga waaqayyo abbaan uume Yesuus uumaa miti. Abbaa qabeetti. Ewa kan uume waaqayyo abbaadha malee Yesuus miti jette. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waa uumuu hin danda'u jechuudha. Erga waaqayyo abbaan uume haadha isaa jechuudha. Inni uumaa miti jechuudha. Yesuus Kiristoos uumaa miti jechuudha. Uumuu hin danda'u jechuudha. Erga uumaan taane immoo uumamaadha jechuudha. Wanti uumaan taane maali? Uumamaadha. Kanaafuu deebi'ee jira galatoon. Akkas laasuma xumuraadhaan dubbiin karaa bareedduu kun. Akkasuma gaaddisee. Yesuus Kiristoos. Nama fakkeenyaatti fi Maariyaamiin Yesuus Kiristoos erga Maariyaam dhalatteetu Maariyaam irraa dhalate garuu waaqayyo abbaatu uume yoo jennu malee Yesuus waaqayyo abbaan sun Maariyaam iyyuu haa uumu malee mucaan sirraa dhalatu ulfina qabeessadha jechuun aangoon amma Yesuus harka jira malee waaqayyo abbaa kan jiru. Abar afaan makeetiin deebisaa jirta bagaachee keenya. Deebistee yeroo Deebi'ee jira galatoon. No, uumamaan waaqayyo dachee kanaaf samii kana kan uume waaqayyo abbaa yoo ta'u malee. Bar deebiin deebi'ee jira bara misgaane amma indinne barnuti deebii fudhannee jirra amma waaqayyo abbaatu uume nutti miti ayyee waaqayyo abbaatu uume kanaafuu Yesuus Kiristoos hin uumne waaqayyo abbaatu uume malee Maariyaamiin kan uume waaqayyo abbaadha waan ta'eef kanaafuu Yesuus Kiristoos uumaa miti jechuudha fudhannee jira deebi'ee jira galatoon. Ayyee geetu. Maayete. Akkami nagaa fayyaa. Nagaa galata waaqa akkamatti. Fayyaa alhamdulillah. Okay, Alex Kenya, me wajjin asunu na fiti tokko. Tole. Okay, amantaa maalii hordofuu turte? Duraan, Islaamummaa turte? Ortodoksii. Okay, egaa gara Islaamummaa dhufte hangam geesse? Waggaa 10 jaare. Wow, ndee, majabala. Okay. Maaltu sababa siitee duba obboleessa kiyya akka gara jechuun dhugaa kana akka bartu maal jalqaba gara islaamummaa sun dhufi dura maaltu sababa siitee akka gara islaamummaa si fidu sababa siitee? Wanni sababa ta'e egaa sammuun ilma namaa filannoo jaallata. Ani ijoollummaa kiyyarraa nan gaafadha waa baruudhaaf. Gaafiin baay'isaa sababa sanii amantii kana keessatti illee amantiin keessa ture keessatti illee nani sanbattamaariin ture bataskaanaan oolu
Highlightii qofa keessa gadi hin bu'iniiti. Highlightii qofa inshallah. Beellamaan irraa haasuu hin hafu. Sagalee bira jira. Cufate. Ani gabaabumatti wanti bitaasitti galu hedduudha garuuti. Sadii waaqa tokko waan jedhamu naan fudhatamne anaafi. Waanuma amma gaaddiseen dubbachaa turte jechuudha. Akka ka'umsaatti Yesus ni dhalate. Yesus dhalachuu dura immoo namni inni irraa dhalate tureera. Namni inni irraa dhalate sana kan uume immoo akka jiru wanta hubattutu jira. So waaqni Maariyaamiin uumee ka'ee Yesuusiin uumuun akka itti ulfaanne erga inni jiraateeti immoo kan inni uumetti amanuun anaaf sirrii akka hin taane waan nu hubadheef kanuma Maariyaamii fi Yesuusiin uume sana waaqessuun dirqama jedhee waan fudhadheef gabaabaatti. Karaa bareeda. Inshallah boru sagantaa. Gaaffiin qaba gurbaaf gaaffiin qaba saammaaf. Galatoo. Inshallah. Hayyee geetuu keenya maal ture gaaffiin kan kee? Gurbaan ammaa kuni achi ortodoksii maarraatiin deemeeni hannaan galee tokko waaqa sadii isa jiru kanatu naan galee kanaaf achiin deemee jedhe. Gaafachuu danda'a? Barruu dubbisuu dandeessaa? Kaalid na qabata ustaas. Barruu dubbisuu dandeessaa hin jee? No, dubbisuu hin danda'amu. Wajjiran jira akkasumatti sagalee isaa gatii naga'eef. Yaani waa barreessuu waan barraa dubbisuu dandeessaa mi garuu? Danda'ee. Okay, saniifuu respect godhee qaba maqaa namaatiin kabajumaan gurbaa kana waan kana akkasin ja'amu anu geetuun siyaame afaan tokko dubbanna saniifuu afaan kabajaatiin gaafii kee gaafadhu kabajan deebisaa harkatti akkasitti haasuu itti bareeda. Ifama. Intini laallee tanu sorry. Wajjira gatiin jiru achi laallee. Go ahead. Okay. No, ani amma gaaffiin koo eenyu maqaan isaanii dubbate ifama hin laalle maqaa isaanii chiraati maqaa Alex, okay. Alexis gaaffiin qabaa jechaadha. Amma isaanii sadii ta'uu isaanii duruma intini isaa yaadni isaa akkasii galuuf jechaadha. Waaqni sadii miti waaqni tokkumadha. Kan akkasii galuuf innis jechaadha. Waaqa abbaa waaqa ilmaa hafuura qulqulluu jedhamee malee akkaataatti ibsamee sadiitti namaaf ibsameetu malee waaquma tokko. Maali? Ana wajjin haasofta waan kana irratti waa'ee waaqa sadii kana irratti. Yaa gaaffii inni achi maaliif achiin deemee isa jedhuuf jeessa akka yaadaatti isaa fi akka galuuf. Gaaffii kee ifa godhe. Malee waaqni sadii hin jiru. Kanaafi anis kanan jedhe kanuma bar. Gaafa lallabamu waaqa abbaa waaqa ilmaa sadan tokkichaa jedhama. Yaa. Gama tokkoon sadan tokkicha la hiiksuun achuma rayyuu jira afaan achuma kee rayyuu sadan tokkicha jechuun karaa sadiin ibsama garuu tokkichadha jechaadha akka seebiin hingiinsa. Ani immoo karuma tokkichaan ibsu anamma amantii islaamaa keessatti rabbi tokkichaa rabbi sadiis hin jiru rabbi shanis hin jiru rabbi tokkicha jedhameetu karaa baay'ee deemurra karuma tokkicha deemuutu naa salphate si galee. Isa kana gama kanatti yoo fidde hafuuraan sadiidha fooniin tokko jedhu akkas immoo akkas miti. Hafuuraan sadii maqaan tokko. Fooniin tokko? Hafuuraan sadii fooniin tokko. Okay. Dura itoo kana siin deebisiin waaqayyootiin akkamittiin hin beektati? Akkam? Waaqayyo siin akkamiin ibsuu dandeenya? Akka namaatti ibsitamoo akka fooniitti ibsitamoo waaqa argitee akkamiin ibsita tamma fakkeenyaaf gara amantii amma deemte kana. Akka ta'e uumaa waa hunda akka ta'e tan ibsaanii. Okay. Amma malee waaqayyootiin akkamittiin akka ibsitu hin beektu jecha miti yookaan hafuura. Anamma waaqayyoon hafuuraan ja'a. Fakkeenyaaf jechaadha akkasitti fudhattaa jechuudha. Moo akkamitti ilaalteetta waaqayyootiin atti jalqaba? Waaqni uumaa lafa samiis namas waa hunda uumettan beeka. Asiin sadii asiin tokko gochuun
anatti natti ulfaata beektaa yeroo tokko nan ta'uu zaaggaba. Waliin falminu egaa waliin falminu jechuun ati akkuma sii gadi naa ibsitaa anis akkumatti sii ibsa. Foon gatii jetteef hin si gaafadhe foon gatii jetteef waaqayyo foon miti tokko kana jalqabarratti qabadhu. Ammas foon kan jiru bara amantii sana keessa jira malee as miti kan inni jiru. Hafuuraan tokko waaqa sadii hafuuraan tokko kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu. Qaamaan sadii hafuuraan tokko jedhama. Qaamaan sadii yeroo jedhamu sitti meera silas karaa ibsamudha. Fakkeenya sitti hima jalqabarraa abbaan ni jedhame abbaan jira ilmi kan jedhame namni gatii cubbuutti kufee fi. Mee Aleksi si gargaaru. Aleksi mee Abdul Fattah jiraasoo Aleksi itti dhiisif. Okay. Kanaaf namni cubbuu gatii hojjetee fi namni waaqayyootiin arguu yookaan immoo waaqayyoo waan jedhe sana kabajuu gatii dadhabeef beekta bara Musee keessasuma an keessan irra jiru jechaadha. Namni waan waaqayyo ajaje hojjechuu dadhabnaan maal godha? Waaqayyo abbaan osoo waaqayyoon ilmaa itti hin makamne osoo hafuurri qulqulluun itti hin makamne waaqayyoodha moo waaqayyo miti? Waaqayyo of danda'aadha moo of danda'a miti? Ammayyuu hin makamne akkaataatti understandingii malee hin makamne ammayyuu. Rakkoon qabu jechuun of danda'aadha osoo itti hin makamin osoo waaqayyoon ilmaa itti hin makamne osoo waaqayyo hafuura qulqulluu itti hin makamne waaqayyo of danda'aadha moo waaqayyo hir'uudha waaqayyoon abbaa? Gaaffiin qabu kun immoo 100% of danda'aadha ammayyuu isumadha. Waaqayyo of danda'aadha galatoom. Waaqayyoon ilmaa hoo osoo waaqayyoon abbaa itti hin makamne osoo waaqayyo hafuura qulqulluu itti hin makamne waaqayyoon ilmaa waaqayyo of danda'u moo waaqayyo of hin dandeenye waaqayyo dadhabaadha kophatti. Ilaala ammas irra deebitee jechuma na gaafatte jechuma tokko na gaafatte jecha sitti meera 100%. Akka gaaffiin sirrii si galuuf ilaalaal waaqayyoon ilmaadha ka dura si gaafadhe waaqayyo abbaati. Waaqayyoon ilmaadha osoo waaqayyoon abbaa itti hin makamne osoo waaqayyoon hafuura qulqulluu itti hin makamne kophatti waaqayyo of danda'aadha moo waaqayyo hir'uudha? Okay. Amma tartiiba isaan sitti meerani waaqayyo 100% of danda'a tartiiba isaan sitti mu barbaadenidha. Anka ilmaa si gaafadhe ilmi kophatti waaqayyo guutumoo waaqayyo of danda'aadha moo waaqayyo dadhabaadha? Waaqayyo hir'uudha. Yeroo sadaffaa dubbadhu teenna yeroo sadaffaa 100% waaqni tokko si danda'a sin gaafanne waaqayyo ilmaa si gaafadhe amma. Waaqayyo ilma han jedhamu jira geeffadhu kaa sitti maan jira amma sin dandubanni malee atichaadha. Akkaataatti waaqayyo ilaal gaafii gabaabaadha. Waaqayyo of danda'a moo waaqayyo hir'uudha? Yeroo meeqan sitti ma yeroo afur 100% of danda'aadha. Galatoom kan akkanuma akkanaan jettu barbaada galatoom. Hayyee waaqayyo ilmaallee argannee jirra waaqayyo abbaallee argannee jirra amma waaqayyo hafuura qulqulluutti nu hafe. Waaqayyoon hafuura qulqulluudha osoo waaqayyoon ilmaa itti hin makamne osoo waaqayyoon abbaa itti hin makamne waaqayyo of danda'aadha moo waaqayyo of danda'a miti? Nageenyichaadha ammayyuu. Yeroo shanaffaan jira. Qulqulluu si gaafadhaadha amma. No jechuun waaqayyo hafuura qulqulluu si gaafadhaadha amma. Ka dura si gaafadhe waaqayyo ilmaatiif waaqayyo abbaati. Kan ammaan tana si gaafadhaaru waaqayyo hafuura qulqulluu. Waaqayyoon hafuura qulqulluudha osoo abbaan itti hin makamne osoo ilmi itti hin makamne kophatti waaqayyo of danda'aadha moo waaqayyo hir'uudha? Amma teelaa nageenyichaadha. Tartiiba takka naggeeffadhu. Yeroo dubbattu naannaa amansiisuuf. Qofa deebisi rakkoon qabu. Qoqa. Na gaafattee kaatee deebite jechuma keetiin na amansiisuuf hin deemin. Tartiiba isaa sitti maan jira. Na gaafatte miti nan sii fixa. Waaqni abbaa tokkummaadha. Waaqni ilmaa tokkodha. Waaqni hafuura qulqulluutiin tokkummaadha. Karaatti waaqayyo uf ibseetu karaa sadii ta'e malee waaqni tokkummaadha siin jedheera. Tokko jedhe. Lammaffaa immoo inni ati waaqa hafuura jettu waaqa ilmanni jettu waaqa maali jettu akkaataatti explain gootu amalee. Lama xumurree nu jalaan laaqiin kaa kalamaa xumurree ka waaqayyo ilmaa xumurree dhufnee jirra amma hafuura qulqulluurra jirra. Hafuurri qulqulluun osoo waaqayyo ilmaa itti hin makamne ila laalgeetu naa deebistee jirta ka waaqayyo ilmaatii fi waaqayyo abbaa deebiin naa deebi'ee jira argadhe deebii. Amma waaqayyo hafuura qulqulluutitu na dhibe. Waaqayyoon hafuura qulqulluudha osoo waaqayyoon abbaa itti hin makamne osoo waaqayyoon ilmaa itti hin makamne kophatti uf danda'aadha moo waaqayyoo uf hin dandeenye waaqayyo hirkataadha hafuurri qulqulluun. Alaamayyuu jechuun akkaataatti gaafattuu fi akkaataatti deebittee konviinsi na gootuutu walitti ufitti makteetti. Amma kun ani ifasii ta'u gaafaan ekspileenisii godhudha. Yoo naaggeeffatte ammaati. Hafuura qulqulluu kana qofa akkanaa ibsitu barbaada kuuwwan naa deebi'ee jira.
Maachuudha hafuura qulqulluuchi akkumatti warri masaa fuddumetti. Maachuudha yeroo malaatu. Waaqayyoon hafuura qulqulluudha ilaalaal gaafiin kiyya. Waaqayyoon hafuura qulqulluu kophatti waaqayyo of danda'ama of danda'a miti. Osoo abbaan itti hin makamne osoo ilmi itti hin makamne. Gaafii ba'ee jechuun gaafii ifa galaadha bar waan nama dhibuu miti. Anis ifuman sii deebisee situ alaa situ na amansiisuuf karaa biraa jallisuuf deemu barbaada malee sitti mee jira steep isa. Amansiisuuf miti ati akka ati deebii naa deebistuuf si gaafadhe malee deebii qofa sirraa barbaada. Yookiin of danda'a yookiin immoo hir'uudha. Waaqayyo tokkumadha siin jedheera. Waaqayyo garuu karaa ilma isaatiin ibsameera karaa hafuura qulqulluun ibsameera nuuf warra amananiifidha. Meebii siif hin galu maaliif akka hin galle beektaa? Lamaan xumurree bar. Lamaan xumurree amma hafuura qulqulluutu nu hafe. Lamaan dura waaqayyoon abbaa kophatti waaqayyoof danda'a jennee xumurree jira naa deebistee jirta. Waaqayyoon ilmaallee kophatti osoo abbaan illee hafuura qulqulluu illee itti makamne waaqayyoof danda'aadha argannee jira. Amma waaqayyo tokkochi nu hafe sun hafuura qulqulluu. Situ naa deebise. Waaqayyoon abbaa kophatti of danda'a naan jette. Ilmillee kophatti of danda'a naan jette. Aggeeffadhu ilaal qoqqoe aggeeffadhu ila jalqaba irratti jecha koo yoo viidiyoo qabdatti waraabbadhu irra deebii aggeeffadhu. Sii galee viidiyoo waraabbadhu. Irra deebiiti ammas tartiibaan nan sitti mana aggeeffadhuuti achi booda hanaan hin jenne jetteettan jee walitti makiin tartiiba isaan sitti mana dura na aggeeffadhu. Sigalee waaqayyo tokkumadha waaqayyo karaa sadii ufiif seesiin jechaan jira ammas yeroo sadii. Waaqni ilma hambiraadha waaqni hafuura qulqulluu hambiraadha waaqni abbaa hambiraadha hin jedhu sida. Sigal ani hin jenne jetteettan jee ilmaa kophatti of danda'a naan hin jenne. Ani moo sumatu jedha ila sumatu deebisa sumatu na gaafate sumatu deebise anaan garuu nan aggeeffanne jecha koo. Ati of danda'aadha naan hin jenne. Hin jenne sumatu jedhe malee anis itti maan jira waaqayyo karaa sadii ufiif seeraa si jedhe. Waaqayyoon abbaa tole rakkoon qabu waaqayyoon abbaa osoo waaqayyoon ilmaa itti makamin waaqayyo of danda'a moo of danda'a miti. Naa geessee taal buleessu ilaamayyuu yaada koo na ficcisiis na gaafattee kaatee deebitee anmaan immoo explain gootee anaan convince na gochuuf hin deemin. No, atummaan naa ibsi rakkoon qabu. Ati akka naa deebistu barbaada. An siin deebisu ati naa deebisi. Waaqayyoon abbaa ammumaan tanarra naa deebisi. Waaqayyoon abbaa osoo ilminii fi hafuurri qulqulluu ittiin makamne of danda'a moo of danda'a miti. Poointii tokko aggeeffadhu. Walumatti sii deebisa. Waaqayyo tokkodha. Waaqayyo karaatti uf ibsee karaa ilma isaatiin ibseera. Karaa hafuura qulqulluutiin ibseera warra amananiif short bakka kanadhaan sadiinsaa. Tokkumadha. Tokkodha garuu karaa sadiin uf ibseera. Sii galee amma jechisaa? Ilaalaale geetuu keenya irra deebi'ee si gaafadha. Waaqayyoon abbaa osoo waaqayyoon ilmaa itti hin makamne osoo waaqayyoon hafuura qulqulluu itti hin makamne waaqayyoon abbaa waaqayyoo uf danda'u moo uf hin dandeenyedha gaafiin. Ammayyuu ila waaqayyoo ilmaa waaqayyoo hafuura qulqulluu jedhee kan dubbii babbaqaqsaa jiru si'a malee an sitti mee jira ammas isteebisaa. Ati maaliif adda babbaqaqsuu kana deessaa hartaati? Sumatu dubbata maa babbaqaqsitati? Ati ko baqaqsitee ittiin namoota ati waliin basaartaa bar adda addaan beekuu barbaadeeti yani. No tokkuma la waaqni siitu adda baasi malee anima tokko asiin jechaan jira afaan kootu siin gallatee hin beeku. Yes. Okay ayyee. Waaqayyotu yeroo garii ilma ta'a, waaqayyotu yeroo garii abbaa ta'a, waaqayyoma tokkochatu yeroo garii hafuura qulqulluu ta'a. Thank you. You can put it down. Thank you. Thank you. Naggeeffadhu Alex. Naggeeffadhu sitti mama sirra deebi'een. Ani falmuuf miti. Garuu gaaffii na gaafattee fi ani kan naa galeef kan kitaaba qulqulluurra jiru kan si ibsuu fi isan sitti maa jira. Ammas sitti mara deebi'een. Yeroo qophiidha waan siin jedhe dhageesse waaqayyoma tokkochatu yeroo garii abbaa ta'ee yeroo garii immoo ilma ta'ee yeroo garii hafuura qulqulluu ta'a waaqayyomaan tokkochi. Tokkichuma isumadha isumadha. Okay. Yeroo waaqayyoon tokkochi abbaa ta'u san ilmi ni jira moo hin jiru? Adeera ammayyuu na nageenya ammaati dubbii walitti maktee namoota attaa gochuuf deemta malee nageenya fakkaata. The way I'm experiencing God step is understanding God ta'e. Understanding God jedhe. Yeroo waaqayyoon yeroo abbaa ta'e ilmi ni jira moo hin jiru dhagaafiin? Abdul Fattah ko yeroo tokko geetu macaafa qulqulluu farkaa qabdaa? Macaafa qulqulluu. No hin qabu lakke.
Okay. Amma ta'e Lallabachi keessaa sarara tokko qofan siin. Dhaggeeffadhaa jalqaba irratti. Gaaffii na gaafatte miti. Waan ittiin amanuu waan ittiin jiraachaa jiru ekspileenisii godhe. Yoo siin taane ta'e kun hin taane jedhiiti dhiisi. Si galee? Yoo sii ta'eera immoo ta'eera jedhi malee achirratti ammas dhibba tokko deddeebitee babbakassitee anaan konviinsi bootee yookaan immoo warra kaan maal jechuun siifi siin fayyadu anaaf siin fayyadu. Karaa dubbatan karaa tubanneen hundi keenya yoo dhimmi kun dhimma lubbuuti waan ta'eef የአባቴን ፍቃድ የማያደርጉ እኔን ጌታ ወይ የሚሉኝ መንግስተ ሰማያትን አይወርሱም kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira. Kana kan dubbate Yesuus Kiristoos. Ajaja abbaa kan hin goone anaan gooftaa kan jedhanii mana Waaqayyoon dhaalanii jedhee isatu barsiisaa ture. Abbaan sun eenyudha? Inni kun kan sii galu amma inni kun kan sii galu kitaaba qulqulluu jalqabarraa eegaltee iddootti Miraafiin isaa eegalirraa eegalte wal qabsiiste yeroo dhuftu sii gala malee pooyintii tokko achi keessaa luqqistee fidde as kanarratti wal falmuu irratti bu'aa siif hin qabu. Guutuusaan dubbisee qaba. Guutuusaa. Okay, gaaffii tokko si gaafadhu akkas jetta taanaan jechaadha. Atamma hundi keessa warras keessa jirtan warri karaa musliima amantan jannata galuu keessan amantumoo hin amantan akkamittiin seentu minaa deebisaa ishee. Fakkeenyaaf. Deebisi kaan. Deebise jechuun ammati isa lubbuu kee dura fayyisu deebise. Ilaalaale geeto gaafii salphaa gaafii gamii gaafataarta. Nuti garuu gaafii jechuun waan bu'uuraa si gaafataarra sii galee ati mata duree jijjiiraarta. Waaqayyoo kan kee walii wallaaltee sii galee. Mata duree inni amma dubbatee kun maal jedhe? Geetaa eessaa fide inni hojjechiisaa. Yeroo hankee dubbatus wal faalaansi. Boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irra jira. Baayibilar. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 banadhu dubbisi. Ammas siin jedhe gubbaarraa ka'iitu wal qabsiisi dubbisi pooyintii tokkootiin jecha tokko hiddee as keessatti siin jedhe complete fuulii isaa dubbista gubbaarraa kaate. Geetu. Amma ani jedha. Macaafa fakkaanii qabdaa bilbileerraa ni qabdaa macaafa qulqulluu. No, lakki bakka hojiin jira nama jechuma keessa dhageen siin. Yoo inni baasee waraqaadhaan si garsiisee viidiyoodhaan si garsiisu. Injiru ko siin jenne namma kun garuu gubbaarraa sii galuu qabaa siin jedhe understand gochuu qabda. Okay, tifeessa dubbata. Taate maal jedha seeta gubbamarraa mata dure marraa jira. በሰማይ ያለው የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ ሁሉ እንጂ ጌታ ሆይ እያለ የሚጠራኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ጀለ ሱብሃንአላህ ላል ከናፉ ከኢኒን ጃለለ አባኮ ኢሳ ዋቀራ ነመ ሆጀቱቱ ሞቱማ ዋቀት ገለከ ኢኒ ጀደ ሱን ዋቀዮን ሱን ዋቀዩ ከሚኒ ዋቀዮን አባሱን ከኢኒ ጀደ dabalataan ammallee abbaanna caalaa jedhee dubbatee ture. Abbaanna ka isa caalu sun waaqayyo kaminni wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaanna caalaa jedhe. Abbaan isa caalu kun isa kam? Amma asirratti gaaffiin keemaa achuma isaa amma dubbiste irratti. Abbaan kun kaminni niidha gaaffiin keenya. Okay, sachi maddi masammo jirmo. Geetaው የሚለኝ ሁሉ መንግስታዊ ማልቹ geetaው የሮጆሞ deebisachumatti fimake. Namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti galaa miti ja'ar. Jaalala abbaa isa waaqarraa nama raawwatutu mootummaa waaqatti gala malee namni yaa gooftaa naan jedhu mootummaa waaqatti hin galu ja'ar. Ante jirta? Maayikii qabatee jira. Geetisha. Maayikii qabatee jira saada. Sorry ifam nama tufeetu. Doojiin jiraati. Maayitti adeemro. Jirta ante? Jira naan sina gahaa koo doojii gatiin jiruufidha. Taate Yesus abbaan na caala jedhee ture abbaan sun isa kaminni?
Situ eessaatti dabalte na caala ishee jettu jechitti itti dabalte eessaa fidde? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irra jira. Na caala jee dubbate? Na caala jedhee. Lakki ittiin dabalin gaarii miti. Lakki. Yaa dubbisu. Amma sitti meera. Mee viidiyoo baasuu? Akka gootu kitaaba viidiyoo baasi staaf. Bakka san. Ayyee. Mee amma kana na wajjin dubbisi. Amma nan adeema deebi'ee isin bira nan dhufa. Akkan isiniin jedhe dhageessaniittu. Utuu na jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtan. Abbaan na caala'oo jedhe. Laal. Maaliif ishee gaafisi gaafadha viidiyoo kanarraati isa ammatti poosti goote irraati. Ammati kitaaba qulqulluu keessaa funaantee fiddee akkas gochuun keeyyuu mataan isaayyuu kompiliitili roongiidha jalqabumarraayyuu. Yakki baayibilaa bar ormi jechuun baayibiluma keessa jirraa bar kun olaal. No. Maal taate? Akkas miti sitti meera sitti maan jira sila sitti meera. Sila sitti meera funaantee kukkuttee hin fidiin isaatiin miti woordiin isaa gubbaa kitaaba qulqulluu guutuu ta'etu asirraa roongiidha. No. Miskiina wallahi kun qoy kabraasii bana ka wal biratti hin qabne jechuu. Ilaalama asirratti si falmuuf miti no kitaabni qulqulluu waliin falmiidha jechuudha. Suni baayibilumatu akkasii jeetu laal. Qoy laal. Baayibilumatu akkasii wal bira kaa'eera sii galee. Kun laal amma nan adeema deebi'ees isin bira nan dhufa akkan isiniin jedhe dhageessaniittu. Utuu na jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtan. Abbaan na caala'oo jedha. Eessaa fidde na caala'oon ni jiru? Kunoo. Ankee nama nuwani iddootti fidde. Kunoo baayibilaa bar. Maaliif seete? Abbaa feet amma yeroo amma idiit godhee maal godheetti dabala? Atuutti dabaltee tanatti fakkaata. Daballee sii baasaa qoy. Baayibila hedduu as keessaa qaba. Mee baayibila biraa sii yaa baasu qoy. 81 sii yaa baasu ayyii qoy. Garuu gaaffii tokko si gaafadhu maaliif kitaaba qulqulluu keenyaaf cinqamtee asirratti fiddee oofteet argite hammam akka inni dhugaatee kun tura gaadhasiif. Serious. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28. Laal. Inni hojjeta sagalee isaa argite ganas jijjiira hunda keessaniyyuu nuftu guyyaa eeggattanii. Laal maal jedha seetee na dhaga'i laal. Garuu guyyaan fayyinni har'aadha. Itoo lubbuun jirtanis niin darbiin garuu. Kunoo laal. Aab ka'inee aab yibalxaalinnaa jedha. Laal. Ka'inee aab yibalxaalinnaa. Lakkoofsa 28. No atamma iddootti fiddee eessatti hin beeku kitaabatti dabaltee fiduu dandeessa. Kanaaf nama nuwaan keenya jedhama. Samaaniyaandii sii banee bar. Hunduma ortodoksiin itti amantu. Oh by the way garuu ifa manaa godhe soft copy amma kitaaba qulqulluu irratti baay'ee jajallisanii itti dabalanii gatii jiruu fi adoon trusted hard copy dha macaafa qulqulluun na bira jira rakkoon qabu. Ayyee baasi Alex Hosing Yohaannis 14:28 baasi. No inni amma eessaa fidde jechaa jira macaafa qulqulluu waan dubbise. Hard copy bareeda Alex. Isa sana baasuu samanaa jiru. Qoqoqaa ugaa aanumtu akka assignmentiitti isaan qabatte kan aanuu qabatteen guyyaa bira deebine wal argina miti. Checking godha. Maaliif eenyu isin amanuun kee? Check godhiiti wanti boqonnaan irratti barreeffame lakkoofsan irratti barreeffame check godhii dubbisi ofii keetiif. Yeetisha hard copy ta'u Alex bira jiru hard copy isaa. No, maafin si amana. Maaliif akka ta'e beekta? Isin ikkoo warra Yesuus Kiristoosii mormitan gatii ta'ee fi maaliif hin amana siniin? Ni dhuftanii jette bar ni dhufna garatti dhufamu taanaan akka dhufnuuf garuu wanta gaafannu deebisi rakkoon qabu. Isa jala waan tokko immoo sinii ibsu waan tokko sinii ibsa. Gara waaqayyootti dura laphee kee laannaa ana mitan si fidu. Waaqatu si fida malee. Ani homaa tokko hin danda'u. Ani ergaa isaa dabarsuu malee. Barsiifata keessa jiru murteessaadha sii galee. Amma ani dhagaye. Geetu ati protestaantiidha moo ortodoksiidha? Ani gooftaa Yesuus Kiristoositti amana isa bara baraan jireenya koo lubbuu koo fayyise isa siifis du'e hunda keenyaaf kan du'e kan du'aa ka'e sii galee. Kan ilma namaa hundumaa gara jannataatti karaan jalqaba isa qofaa kan ta'e isatti namanaa jechaadha. Amantii hordoftu. Isuma jechaa jira. Explain gochaan jira. Isuma inni gaafatan biraa waan akkasii ani waa'ee waajjira amantiitti naman wani.
Okay, akkas ta'u atti maraamaru sila geetaatti maraamaru wanti jedhu jiraafan Jira yaa. Sirriidha. Inni jechuun maal akka ta'e beektaa? Ekspilensii godhu fakkeenyaaf Waaqayyo akkamittiin guddaa ta'e Waaqayyo eessa jira Waaqayyo akkamittiin hundumaa caala jettee diip deemuu siin barbaachisu jechaadha hiikti isaa shoortiitti jechuudha. Yesuus akkamitti gooftaa ta'e Waaqni immoo akkamitti gooftaa ta'e dhiyoo gaafachuu hin danda'u? No, kun immoo isa kitaabarra jiru irraa dubbachuu rakkoo hin qabu. Isa kana jechuu komiti inni ammati jettee ani amma qeessota yeroo sana na barsiisaa turan gaafii kana gaafannaani lageetaatti maraamare naan jedhani beektaa achi booda naannoon keenya immoo hordoftoota amantii musliimaatiin baay'eetu jiru. Akkami waa'ee rabbii kana gaafachuun keessa gadi lixanii tamaraamaruun ni danda'ama yennaa sheekiin akka barbaaddetti danda'ama. Waan keessa akkas jedhamu? Wanta gaafachuu fakkeenyaaf meenatti maal fa'aa tamaraamaruu dandeessaa fakkeenyaaf naa deebisaame isinis. Tamaraamaruu jechuun wanta siin galle kamiyyuu gaafachuu. Gaafachuu jechuudha. Keessa gadi lixee. Don't forget waa'ee Waaqayyoo jette dhaggeeffadhu. Waa'ee Waaqayyoo jetti miti waa'ee Waaqayyoo naa deebisati akkamittiin tamaraamaruu dandeessa waa'ee Waaqayyootti amma. Isa kamtu gooftaadha isa kamtu akkamitti gooftaa ta'e eenyu waa'ee isaa gaafattee baruu dandeessa bakka Yesuus seenaa isaa akkamitti akka dhalate eenyu akka isa uume kana gaafa gaafattu amma qeessonni no sila geetaatti maraamarsiin jedhu. No, namichi inni akkasiin jedhu gongoradha maaliif seete akkasitti tol ta'in anammoo akkanaa galuutti no don't worry about me amma maaliif akka ta'e beektaa amma fakkeenyaaf namni tokko kiristaana keessaa kana siin jeejeen generalize Christian wrong jechuun dandeessu. Ani sama fakkeenyaaf musliima keessaa namni tokko dogongora dubbateef hundumni musliim dogongora jechuu hin danda'u. Akkasii mitan interpretii godhu. Laa geetu kiyya bitaa dura laal ni dubbiftaa ni hubattaa waan si deebi'ee gaafattaa bifa saniini namni kamiyyuu amantaa tokkorraa gaafa amantaa tokko dhufu sababa qaba bu'uura qaba waan irraa ka'u waan isa gaafii ta'e amma inni waan isa gaafii ta'e san gaafii san ammoo gizee gaafatu deebisaa san harkate amantaa islaamaa keessa sun dhufi gaafii gaafate gaafii as keessa ammoo deebisaa harkate so ifii isaatti dubbisee hubatee gaafatee achi booda bar namni amantaa qabatu akkanuma lafaa kaatee jechuun amantii akkam fudhattu bar hanga maalummaa amantii sanii hubattu kakaiseertu haseenuu deemtus so amma gaafii wanni natti tahu Yesuus Kiristoos nuti amma ergamaa rabbii tahuu isaa akka inni du'uunillee akka inni du'eeti hin jirrenillee ragaa qabna fakkeenya quraana keessatti si galee ragaa si kannuu danda'a quraanarraa walaakin namni tokko gaafa dhalatu namni gaafa gartee nama biraa kanaa du'u haadha isaatiif kamitti du'uu dhabe haadha isa dhalte saniif gaafa inni garaa haadhaa keessa jiru yoo eenyu addunyaa kana bulchuu ture namni tokko akka saayinsitti yoo fudhatte garaa haadhaa keessa namni gaafa jiru gaafa wanni inni nyaatee dhugu heedii yookaan ammoo dhiiga laguudhaa marsaa laguudhaa kanaatu bifa nyaata deebi'ee kun waan saayinsiidhaan illee puruuf deebi'e wanni nan seemuu dura haasoo afaan kiyyarraa himi marsaa laguu kana nyaata ilmi namaa gaafa gartee garaa keessa jiru achi soorata san fudhata namni gartee garaa haadhaa keessa taa'e ni dhalata namni dhalate maal godha dhugsii dura dhalata ni nyaata ni dhuga namni nyaatee dhugu ammoo fedhii qaba hayyee gaafa inni du'ee qabrii jiru yoo eenyu addunyaa tana bulchuu ture gaafa inni gartee garaa haadhaa keessa jiru yoo eenyu addunyaa tana bulchuu ture haadhaaf maan du'iin nama kana hundaa haadha dhiisii nama biraatiif du'e